Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu biyya latti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha oroonni mana karaa haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Warroonni subscribe gochaa like gochaa jirtan comment gochaa jirtan ulfaadhaa jedheen jira galatoomaa guddaa galatoomaa. Ni jajjabeessaa kanuma caalaatti jechuudha. Egaa viidiyoodhaan gambayee hojjedhee tureera dhiifama egaa hojii maadaamiitu na gadhiisu dinnaanidha malee dhiisuu barbaadeen miti jechuudha. Har'a gurreen maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a waan qabadhee dhufe waa tokkodha jechuudha. Waan na fayyade tokko ijoollee shamarranii biyya hambaa jirtan hundumaafidha jechuudha. Hundumaaf. Namni hunduu akka laaluun barbaada, namni hunduu akka fayyadamuun barbaada. Innis waa maalidha yoo jettan waa'ee rifeensaa wiiggii dhiisaa rifeensa keessan sirreeffadhaa. Yeroo baay'ee anaan kan na beektan kana dura viidiyoo akkasii irrattidha jechuudha. Har'a egaa gurreen mataa ishee akkas gootee cefar jettee akkamittiin akkas nuun jette jechuun keessa waan hin oolledha. Dhugaa waaqaadha. Torbee kana keessa biizii ta'een akkasiin godhe malee sirriitti qabachaa hin jira jechuudha. Kana dura akkuma beektan ani abukaadoo fi muuzii killee urgoo fayyadamaan ture jechuudha. Mataan kun mataa akkamiiti yoo naan jettan jabaataa mataa jabaataa beektu miti mataa jabaataa ture kana dura jechuudha. Jabaataadha. Kanaammoo caafiinsaa kan namatti hin tolle ture jechuudha. Erganii abukaadoo fayyadamuu jammalee waggaa tokko guuteera. Waggaa tokkodha jechuudha. Yuutuubii kana gaafan baneen jammaree innaa ergasiitii hinuman fayyadamaa hamma yoonaatti fayyadamaa man jira. Fayyadamee immoo faayidaa guddaa irraa argadheen jira jechuudha. Kanaaf isinis fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba. Wanti ani kana dura dabarsaa ture faayidaa guddaa qaba. Ammas nan dhiiseetu hin taane fayyadamaan jira. Garuummoo yuutuubii irratti bahee agarsiisaa hin jiru jechuudha. Kuni amma miicameetu akkasumatti taa'eetu. Homaayyuu hin dibnee miicamee caafiisaa bichaa vaanzileenii dibeeniidha jechuudha. Rifeensa koo durii anuu isinii maxxansuu nan danda'a jechuudha. Dur rifeensi koo akkas miti. Rifeensi koo akkasii sin dheeratu akkasuma immoo akkasii lallaafuu jechuudha. Amma ergan abukaadoo, muuzii, killee, urgoo kana walitti dabalee ergan jammareeti naannoo waggaa tokko guuteen jira. Waggaa tokko keessatti ilaalaa mataan koo baay'ee dabalee jechuudha. Baay'ee dabale. Baay'ee hammana kan hin jamne dabale. Garuu akkasiin gaafa gadhiisu walitti kottonfataa jechuudha. Garuu yoo tokkofame istireetiidhaan yoo tokkofame mataan koo baay'ee dabale jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee dabale. Kanaammoo lallaafinni isaallee baay'ee natti tole jechuudha. Isa duraarra ammadha jechuudha. Rifeensa kanatti fakkaatu. Kana dura rifeensa natti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf sababni isaa garmalee jabaataa. Antinija jechuudha. Amma garuu rifeensa gaarii ta'e jechuudha. Rifeensa gaarii bakka rifeensuma namni hawwu namaa ta'e jechuudha. Akkuma argitan amma ilaalaa wajjaasaa jechuudha. Wajjaasaa ilaalaa. Kuni amma harkisee qabeeniidha jechuudha. Harkisee qabeeniidha. Kun immoo hin harkifne jechuudha. Jijjiirama isaa ilaalaa. Innaa yoon gadhiise immoo hin kottonfata walitti jechuudha. Kanaaf maybe rifeensa kee miti wiggiidha jechuu dandeessu ilaalaa kun rifeensuma koodha jechuudha. Rifeensuma koodha jechuudha. Na baay'ee jijjiirama qaba jechuudha. Miicadhee gaafa miicadhee ka'u jiidhaa isaatti waan dibadhutu jira jechuudha. Jiidhaa isaatti waan dibadhutu jira. Dura maaliin godhaa? Utuu miicin dura abukaadoo, killee, muuzii, urgoo akka afaan saawudiitti immoo zibaadii jechuudha. Kan hundumaa isaa walitti maashiniitti naqeen kan laaxaa jechuudha. Isatti naqeen jechuudha. Kan laaxaa kan dhuunfaa kunan qaba akkuma beekamu viidiyoo koorratti jechuudha. Isatti daakeen dibadheen sa'aatii 3 yookiin sa'aatii 4 ofirra kaayetanii nan dhiqadhaa jechuudha. Dhiqadhee akkan ba'een jiidhaa isaatti kanan dibadha. Kanan dibadhaa jechuudha. Vaanzileenii
vaanzileeni jijjiirama qaba. Vaanzileenis baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasuma qibaatii fasaashii suura isaa gidduu sinii gashuu nan danda'a. Qibaatii fasaashiis nan dibadha jechuudha. Buqqee ila vaanzileenii caafii isaatti bichaa dibdu. Caafii kanatti dibdu. Caafii kanatti dibnu malee buqqee kanatti hin dibdan. Buqqeetti yoo dibdan rifeensi keessan isin jalaa okkaamamaa jechuudha. Kanaaf caafiitti dibaa jechuudha. Argitanii? Caafiitti dibduu caafiinsaa akka jabaatu sinii ta'a. Yaani akka dafeen ciccinne akkasumas immoo wazii akka inni godhatu malkii bareedaa akka inni godhatu godha jechuudha vaanzileenii. Buqqee mataa isaatti immoo fasaashiin dibaa. Fasaashii buqqee isaatti hin dibaa. Caafii kanatti immoo vaanzileenii yookiin immoo buluu maajikiin dibaa jechuudha. Kanaaf jijjiirama guddaa agarsiise rifeensi koo jechuudha. Ergan jammaree waggaa tokko. Rifeensi koo duraanii akkas miti jechuudha. Waggaa tokko keessatti jijjiirama akkasiin argee jechuudha. Itti fufee yoon dibadhee itti fufee yoon kunuunse immoo kanaa ol jijjiirama arguu nan danda'a. Kanaaf shamarran keenya itti fayyadamaa dhugaa rabbii garuu gisee 2 gisee 3 bichaa dibattaniitu jijjiirama arguu dandeessu miti. Ani amma kuni waggaa tokko abdiin kutanneedha. Abdiin kutannee baqa hamma mataan koo jijjiirama na agarsiisutti birrii koo baaseetanii jechuudha. Biteetanii muuzis, abukaadoos, killees, urgoos biteetanii sirriitti baqa waggaa tokkotti ofii koo birrii koodhaan damooza koo keessaa kuuteen fayyadamaan ture jechuudha. Kanaaf isinirra walirra isinii mijatu mana maadaamii keessa jirtan isinii mijatu fayyadamaa. Gisee tokko gisee 2 bichaa fayyadamtanii ni siinaa. Hamma ji'a 6tti fayyadamaa. Hamma ji'a 5tti fayyadamaa. Yeroo masana immoo eerata miti. Dursa gaafa dibattan maal ta'a rifeensi keessanii lallaafaa deema jechuudha. Yoo jabaataa ta'e hin lallaafa jechuudha. Hin lallaafaa yoo akkas farmiin balleesseera ta'e immoo wazii godhachaa deema jechuudha. Malkii bareedaa godhachaa deema jechuudha rifeensi keessan. Malee yeroo masana dibattanii yeroo masana eeratamte yeroo masana immoo amma hammatti jijjiirama agarsiisa miti jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa akka kootti itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma argaa jirtan ilaa dhugaa rabbii dura rifeensi koo akkuma isinitti himee akkas miti jechuudha. Ilaalaa rifeensa bareedaa naa ta'e jechuudha laa. Kunillee margaa jira jechuudha. Kuni amma rifeensa shishifii isheen kun akkuma argaa jirtan rifeensa shishifiidha. Ganaareef kan biqilaa jirudha jechuudha. Na baay'ee gaariidha dhugaa waaqayyoo abukaadoo fi killeen akkasuma intiniin baay'ee gaariidha jechuudha la. Hin filamne akkuma hiiketti ala miicee kaa'een hiikeenidha kuni jechuudha. La akkuma argaa jirtan hin filamne jechuudha la. Hin filamne laalaa. Intini dibeen akkuma kana abukaadoo fi muuzii dibeetaniin immoo sa'aatii 2 sa'aatii 3 irra kaa'ee namiicaa jechuudha. Kunoo boodee ilaalaala rifeensuma koodha dhugaa rabbii kanaa kan jijjiirama agarsiise jechuudha. Jijjiirama addaan agarsiise garuu anis obsaan hin fayyadame. Obsaan jechuudha. Takka 2 fayyadameen hin dhiisne obseen hin fayyadame jechuudha. Akkuma argaa jirtan ilaalaala. Walitti kottoonfata yoo dheeraa ta'e yoo walitti kottoonfata maaliif akka ta'e hin beeku gaa. Yaa Afrikaa waan taaneef natti fakkaata. Mataan Itoophiyaa yeroo baay'ee ijoollee Itoophiyaa walitti harkifata jechuudha. Ilaalaala. Amma kuniif kun tokko miti ilaalaa. Sababni isaa kuni in kottoonfata kun immoo ilaalaala. Laala. Jijjiirama qaba jechuudha. Akkuma argitan immoo in kottoonfata jechuudha. Na jijjiirama qaba hundumti keessanuu please fayyadamaa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef fayyadamaa. Shamarran keenya dhugaa rabbii fayyadamaa. Akkasuma shaambuu isin tasmaamu immoo isintu beeka. Shaambuun tokko mataa cira jechuudha. Mataa hurgufaa jechuudha. Shaambuun tokko immoo faayidaa qabaa jechuudha. Kanaaf shaambuullee kan isinii fayyadu isinii itti fayyadamaa jechuun barbaada. Galatoomaa. Bye.